Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Madaa Saayituu Bunni bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya sinii viidiyoo gabaabaa keessaa inni tokko pileeylistii YouTube chaanaalii jalatti kiriit gootee viidiyoo taphachiifattee gochaa warra karaa salphaatiin guuttachuudha. Isaan akkamitti akka pileeylistii itti kiriit godhataniin isin agarsiisa. Man hordofaa subscribe channel keenya astaayitii yeroo subscribe like share nu godha akka viidiyoon keenya yeroo hunda isin bira ga'uuf all notification irra godhaa jecha rakkoo konneeshinaati biyya Itoophiyaa keessa jira. Rakkoo konneeshinaa baay'ee nu rakkisaa jira. Sanumarra dhaabbachuudhaan viidiyoo kan nu display godhuu tambinalidha. Saniifuu kallattumaan gara viidiyootti isin ce'insa. YouTube channel banatanii erga kanatti seentanii booda viidiyoo YouTube channel keessan naannoo profiling keessan jirtu kilik godhachuudhaan akkuma nama viidiyoo yeroo ol baafnu upload viidiyoo goonutti iddoo profiling keessan irratti jiru sanarra kilik godhachuudhaan maal gootanii YouTube studio seenta. YouTube studio erga seentaniin boodatti sistemuma salphaa ta'een playlistii kiriit gootanii viidiyoolee qabdan hunda achi jala gootanii akka ofiin negisiif godhaa taphachaa adeemuudha. Karaa salphaa ta'een gochaa horii keessan yeroo gabaabaa keessatti guuttachuu ni danda'ama. Isiniin jala erga kanatti YouTube studio seentaniin booda maal gootanii gama harka bitaarra dhuftanii iddoo daashboordiitti kanaan gad deemtee scroll gaggootee gad harkifattee kanatti mallattoo dollar saayinii kana jala customization wanta YouTube jira. Customization irratti erga kilik goote booda maal goota step itti create a playlist itti jira. Inni eeggataa jechuudha. Amma kan turu akkanatti rakkoo connection irraa kan ga'eef akkanatti tura. Connection gaan baga jiruttis wanni hundinuu sin dhibu wanni hundinuu sin rakkisu kanuma keessa jiraachaati. Waan dandeenyu hojjechuu jira. Waan baay'ee kan hojjechuu dandeenyus rakkoo connection dandeessneeti. Egaa amma edda customization irra erga seenten boodatti akkanatti si dhufa. Customization irra erga seenten boodatti akkana si dhufa. Layout siin jaa isa jalqabaa irratti erga layout siin jeen booda step biraan deemtu. Layout kana irratti playlistii kiriit gootee viidiyoolee qabduun achi jala gootee akka inni next ofumaan godhaa taphatu goota. Walumaan haa ilaallu hojjenne. Amma akkanatti jira. Add section mallattoo jettu tonaatu jira. Isarra yoo booda maal goota single playlist create playlist multiple playlist jira. Isaan kana keessa kan barbaaddu kiriit godhatte. Amma fakkeenyaaf single playlist jechuun kan mataa ta'uu danda'e tokko jechuudha. Multiple immoo kan waan baay'ee of keessaa qabudha. Kiriit godhuudhaaf immoo iddoo kiriit playlist iddoo waan irra kilik goota. Erga kilik gootiin booda maaltu dhufa? Isa kana kiriittee jira. Reefu hin jiru ture akkanatti irra kilik goota. Kiriit gootee jirta. Maqaatti moggaafattee viidiyoolee qabducha keessatti gana akka inni walitti qabamu isitti agarsiisa. Erga akkanatti kiriituu akkanuma dhufee maal goonaa yoonii fi maqaa edit godhuu barbaanne isa kana amma fakkeenyaaf viidiyoo barnootaa yoo ta'e viidiyoo barnootaa chaanaalii keenya jala jiru hundaa os jala godhachuu dandeenya waan ta'eef erga kana barreessine save jennaani. Description isa yoofis describe godhuu barbaadanii sanummaa rakkoon oduu barbaadanii dhiiftu achiin boodatti viidiyooleen amma fakkeenyaaf viidiyoo sadii jira. Viidiyoon sadeen kun viidiyoo barnootaa isa jettu kanaa jalatti artee jira. Maaliin godhaa seeviin jaanas dhufe erga injeen booda play ooliin jaan yeroonii fi akkanatti kiriit gootan play all qofattaniini bilbila qabdaniin koompitara qabdaniin
viidiyoolee qabdan walitti aanee akka viidiyoon biraa iddoon buunetti ammalaa viidiyoon kun sadeenuu viidiyoo barnoota kaninan jee fakkeenyummaa fi gaa'ii malee du'aa miti viidiyoo sadeen kun viidiyoo barnoota kanin jedhu kan walumatti aanee ofiin taphatu ati barbaadde sarchi goote irra geessitee kiliik hin gootu ofumaan walii aanee isinii taphata silaa amma rakkoo mul'isina yeroo baate isin agarsiisa ofumaa fooyi akkanatti kiliik godhatanii siistamni biraatti siistamnitti kiliik godhan raayit kiliik gooteetuma akka nama viidiyoo ol baasutti oor iddoo kanarra dhuftee erga kanatti yuutuub chaanaalitti isinii seenteen boodatti yeroo viidiyoo ol baaftu yeroo viidiyoo ol baaftu YouTube studio isaan jalqabuma viidiyoo ol baaftu san playlistii duraan kiliik goote jalatti seef godhu qabda. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko hojjettee viidiyoo kan waa'ee reakshinii viidiyoo playlistii duraan kiliik goote lafaa qabaachuu qabda. Saniif isteeppii uploadii keessatti ni dhufa ofiifuu select playlistii qabdu keessa kan barbaadu sana irratti filattee godhuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisa irratti viidiyoon ol baasuu deemaa jennu viidiyoo matee tokkoon akka nama upload godhuu isin agarsiisa. Erga kanatti gad harkifatteen boodatti viidiyoo barbaaddu viidiyoo salphaa tokko viidiyoo ol baafachuu barbaadde taanaan maal goota akkanatti upload ittiin taayitilii fi diskiripshinii kan ergatti barreeffatteen boodatti akkanatti gad harkifattaa. Erga kana gad harkifatteen boodatti iddoon itti playlistii select godhu isin jiru eessa kana gad harkifattee deemaa dhuftee akkana dhufte erga kanatti bakka tana geessin boodatti kaataagoriidhaasitti waa'ee viidiyoo editii playlistiin eessa jira playlistii sinja description tambadale taane playlistii sinja playlistii lee ati kiriit godhattee qabdu si fida kan barbaaddu jalatti seef gootachi jala kanaaf asiin kiriit yootiin playlistii new one yunje kiriit godhe viidiyoon kun playlistii kana jala naa jira jechuudha. Isi jalatti ta'ee jira kallattumaan hin dhufee danjaan ganaa asimaan next yeenii isteeppitti aantutti jiru. Namni yoo na taphachiisuu fadees ofii yoo taphachiifachuu fadees playlistii san jala seenee taphachiifachuu jechuudha. Kana egaa har'a viidiyoon keenya kanumaan yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan dura yeroo gaariin isin jaa.